Asha marka funi hordoftoon abduu moobaayil abbii jalqabatan keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaaf ta'u warra jalqabaa dhuftan abduu jedhama abduu moobaayil abbii subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama taaddala gammachuu namoota tokko social media kanarratti agartanii jirtan jedheeti yaada namoota arrabsan kamataa gargalchan kan eksi irra kaa'an jechuudha dogongorri isaa dhuguma sadarkaa itti abaaran yookiin ammoo balaaleffatan ni gaha ni qeeynamoo ni balaaleffanna ni gorfannamoo ni abaara kan jedhuudha fi dhuguma dogongorri inni hojjete kuni waan itti yaadamee godhame ammoo sadarkaa qeeqan ni gaha kan jedhuudha fi walumaa gala waa'ee dogongora kana keessatti godhamaa jiru waa'ee dogongora amma jedhame kanaatii fi waa'ee qeeqa isarratti deemaa jiruutii wal qabatee jechuudha akkasuma ammas qeerroon biraa dhufeeti jira maarafanii gootarraa hafanii marratu beekaa akka tigadee garafanii sirba ajaa'iba tokko na kofalchiise naaf ta'eeti na kofalchiise qeerroon kun jechuudha YouTube kun tarii YouTube guddaa miti channel kun channel guddaa miti hedduu laalamaan jiru qeerroon akkana jiru kuni sirba ajaa'ibaa kana baasa jechuudha yaa jawwee koo abbaa qeerroo isa diinaaf hinjilbiiffanne roorroodhaaf kan jedhu jechuudha hedduu as keessatti gootota dhuman qofaan jiranillee warra faarsan keessatti gartee namoota sirba haala yeroo waliin deemu kana hojjetan kanneen jajjabeessuu qabna waan ta'eef waa'ee kanaatti deebina jalqabarratti kan waa'ee taaddalaa gammachuu kana ilaalla taaddalaa gammachuu turtii yeroo dheeraa booda jechuudha turtii yeroo dheeraa booda namni hundi osoo eegu andugaa dubbachuuf taaddalaa gammachuu kun amaariffaan dhufinaa shakkeewu amma yeroon jara keenya afaan oromoodha yoo rabbumbaan isa baase malee amma afaan oromoo jechuun isnaayiparaan itti alaamataa jiran jechuun dhahamuu dhabuun afaan oromoo jalaa miliquun sabni isaa waan inni isnaayiparaan ofirraa ittisuun godhee fi eeguun sun waan biraa ta'ee har'aan tana afaan oromoodha xiyyeeffannaan guddaan irratti godhamee jira jara keenya taaddalaan kun tarii Addis Ababeedha waa'ee afaan Amaaraatiin sirbaa kan jedhuun shakkaa ture jechuun namni kun saahiboota isaa laalaa jira kan warra akka Geetish Maammoo faa laalame Geetish Maammoollee akkuma taaddalaa gammachuu ilma Oromooti akkuma isaatti Finfinneetti jechuun naannawaa Finfinnee kanatti dhalate jechuudha akkuma taaddalaa gammachuutti arraan tana Geetish Maammoo sirba inni baasuu ni beektanii mi jechuun Geetish Maammoo qeequufi miti an Geetish illee akka nama dhuunfaa tokkootitti ni jaaladha hatta sirboota isaallee duraanumaan jaaladha duraan isaa akka taaddalaa gammachuutti nama seenaa Oromoo keessa akkasii gadi bu'ee waan jedhuu miti Geetish waa'ee magartee sirba jaalalaa irratti hedduu kan xiyyeeffatu taaddalaan duris nama gartee aadaa Oromoodhaa guddisuu irratti xiyyeeffateedha. Kanaafuu taaddalaa gammachuu turtii yeroo dheeraa booda yeroo burjaajiin gara artistoonni bari yeroo amman tanaa adda waraanaa jiranii. Maal jedhama gaashanaa fi walamxeena maqaan sun walamxeenaadhaan achi jiran amma achi galan hin artistoonni ciccimoon ati abdattu caalaa bultumee yoon achi jira jaamboo jootee achi jira shifarraa eenyu kawarra lixaa kana kawarra wallaggaa kana jechuun kadhaloota wallaggaa kana osoo akka ganda isaatti illee wallagga keessatti waa meeqa godhamaa jiranuu inni ammoo wataaddaraaf sirbaa jechuudha. Inni kaan ammoo Itoophiyaa jira. Itoophiyaa yoon jedhi yoo Oromiyaa jettee dhiphummaadha yoo Oromiyaa jettee gandummaadha xiqqeenyaa wanni tulluu dhiqoo kana dhiisi gaara guddaa kana faarsi jedhameeti baajanni meeqa itti gadi naqameeti inni kun adda waraanaati. Uffata barruu uffatee akkasitti dhiisa artistummaa dagatee jechuudha maaliif mallaqaan faayidaa xixiqqoodhaan faayidaa guddoonis jechuudha baajanni guddaanis itti bahee jechuudha saaliyaa saameessa jirti artistoonni kun hundi kan mokaleessa gartee akkuma taaddalaa gammachuu jaalataa turre jechuun maaliif waan kana isiniif kaase waa'ee taaddalaa gammachuuti taaddalaa gammachuu gootota Oromiyaadhaa faarse gootota Oromiyaadhaa warra kana Gammadaa Jaarraa Abbaa Gadaa Taaddasaa Birruu gootota durii kan ni faarse jechuudha gootota keenya kan nuti ni qabna jennu kan gartee qabsoo kana yeroo hadhaawaa akka yeroo har'aan tana nuti baramma interneeta maaliidhaan dhaloonni hundi isaan baadiyyaatti wal quba qabatan sun yeroo hamtuu san keessatti gartee warra akka Haaji Aadam Saaddoo faadhatu jira warra gartee xalayaa bakka kaahuu dhabaa fi garatti nyaate iccitii Amaara isaa jara dho'ifachuuf warra yeroo san bulchaa jiru warra gartee naftanyoota jara dho'ifachuudhaaf fi warra xalayaa gara nyaateefaa jira warra kana faadha dagateedha. Gootota faarsee Haaji Aadam Saaddoo faa Waaqoo guutuu faa keessa hambise. Kuni dogongora akka ajaa'ibaatitti. Taaddalaan osoo gaafatte dogongora siin jedhe siima dhibbanaa dhibbatte jechuudha. Garuu hoo keessaa dagate nama jechuun hirruudha. Wanni kun waan dagatamuu qabu waan dagatamuu hin qabne namni ammoo hin dagata hooma dagatamuu hin qabne hin dagata namni nama waan ta'eef jechuudha. Namni nama jibbaaf yoo jenne uf sobuudha gowwoomuudha kun gootonni dhoon birrii
gootota hayyoota Oromooti. Haaji Adam Saaddoo dhugaa dubbachuuf seenaa Haaji Adam Saaddoo kana yoo dubbiste akkuma gootota Oromootittu Haaji Adam Saaddoo yeroo san keessatti nama qabsoo karaa Joohar jechuudha. Barumsaan teekinooloojiin yeroo walaa caalu malee waaqa guutuulee dhoombiir isaa fudhateetiin naannoo baalee kana bilisoomsanii ture beeku warra dhoombiir kun. To'annaa ofii jala galchanii turan likoftora nafxanyaa kan yeroo sanii hunda qilleensarraa buusanii dhoombiirimaan jechuudha. Gootota dhoombirii yoo jechuun seenaa isaanii beekee isin himuu fi miti jechuudha. Gootonni dhoombirii kan baaleetii miti, kan arsiitii miti, kan siikoomandootii miti, kan Oromooti. Akkasii fudhachuu qabna. Jaarraan abbaa gadaa kan Oromooti. Namoota tokko tokko amma fakkeenyaaf kan jara kana fuudhee ganda galfachuu barbaadutu jira jechuudha. Anamma dhugaa dubbachuuf maaliif waan kana isinii kaasiseetan taaddalaa gammachuu gootota dhoombirii keessaa hambisellee jechuudha. Gootota afran qalloo yoo keessaa hambise, gootota tuulamaa kan maccaa yoo keessaa hambisellee goota kana maaliif keessaa hambiseedhaaf irratti xiyyeeffachuu qabna malee gandaa wal qabsiisuu hin qabnu. Waaqoo guutuu guddaa kana fuuteetiin gandatti gad deebisuu hin qabdu jechuudha. Inni yeroo san dhugaadha akka naannawa isaatti baramma wannummaan dhabameeyyuu maali namuu naannawa isaa yoo bilisoonfate naannawa kanatu Oromiyaadha. Oromiyaan bal'oo waan taateef namuu qeesaa eeggataa jechuudha. Yoo achiin balbala kee eeggatte anis yoo asiin balbala kiyya eeggadde jidduu kana diinni seenuu danda'u jiru jechuudha. Yoo garuu balbala keetiin seene balbala kiyyatti illee natti seenuu danda'a jechuudha. Akkasii jechuudha. Kanaafuu gootota dhoombirii fi hayyoota gartee fakkeenyaa fi siikoomandoo kan gartee godina baalee warra akka Adam Saaddoo, warra akka Aliyyi Cirrii kan akka gartee waaqoo guutuu warra kana dagachuun isaa dogongora inni illee dogongora ta'uu sirriitti beeka. Kana jechuun bifa dubbitu abbaa fakkaataatu akkanatu xiinxalitee ilaaluu qabda. Yaa jara keenya taaddalaan akkuma isin jedhan afaan Oromootii miti afaan Amaaraa baasa jedheen eegaa ture. Haala yeroo kanaa wajjin wal qabatee jechuudha. Artistoonni yeroo har'aan tanaa gara kaabaa kana jiran bar warra taajiroota miileenaroota bar jechuun yookiin warra islaama mallaqaan miileen 2 miileen 3 kennan deeman kana fa'aa jechuun warra kana qofa hin seenaa. Warri hojii isaaniitiin dhuunfaadhaan daldalataa jiran miileenaroonni warri habashoota kan amma Finfinnee jiran saahiboonni amma taaddalaa gammachuu warra gartee ganda tokko keessa warra Addis Ababaa kunniin jechuudha. Kanneen tu achi dirree kaabaa san lola san jiranii jechuudha. Maaliif sirni anferunaa dhuftee yeroo kana keessatti yeroo gartee artistoota Oromoodhaa Oromiyaa jettee wallisuun xiqqeenya maaliidha jedhanii niti Itoophiyaa Oromoo ajjeesaa jirtu. Itoophiyaa Oromoo gabroomsuudha. Itoophiyaa gartee akka jawweetitti Oromiyaa liqimsuudhaaf deemtu faarsisiisaa jiranii jechuudha. Akka bari irraayyuu bareedu. Amma ka eenyu gurbaa tokko kan gartee Itoophiyaa jedhee kan irraallee bareedu afaan Amaaraallee keessa mammakee jechuudha. Taaddalaa gammachuu yeroo kana keessatti Oromiyaa abdii Afrikaanotaa galma gurraachotaa jedhee siif anamma dhugaa dubbachuuf sirba taaddalaa keessaa waa'ee gootota inni faarsee hin dhaye kanaa miti nama xiyyeeffannaa keenya. Oromiyaa abdii Afrikaanotaa galma gurraachotaa isa jedhudha. Gadaan kee goobane samirraa mul'ata kan jedhudha. Yaa jara keenya abbaa hubatee fi waan amma Oromiyaa irratti alaammateedhaaf jechuudha. Kuni wante jedhanii meeqa akkas waraana afur wante yeroo har'aan tanaa Oromiyaarraa ittifameedha. Yoo waa'een jechuun waan akkas ta'eef waan inni ganda akkasii ta'eef waan ammoo waaqoon ganda akkana ta'e waan akkana kan of keessaa haqa. Anti akkasitti amanan. Tarii kanatti anarratti duulullee hin dhabamu. Akkamitti waan hagana gahu dagatee beekaa dhiise ka jedhullee ni jira. Jara keenya yoo gara wal balleessuutti deemne kan akkanattuu jechuun akkanattuu kan badaa jiru kan akkanattuu gartee badaa jiru hedduudha. Kan ammoo ka jiru wal balleessuun homaa faayidaan qabu natti fakkaata. Kanaafuu taaddalaa gammachuu inni illee tarii gadi bahee waan jiru uummataaf ni ibsa jenneeti eeyna. Garuu haga qeeqamu hin gahu sirbi isaallee haala ajaa'ibaatiin deemamaati jira. Sa'a 17 keessatti nama 100 fi gara 20tti dhihaatutu laalee jechuudha. Waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Akka ajaa'ibaatitti ilaalamaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee namoota tokko olola diinaallee ta'utu mala akaawuntiin feesbuukaa yeroo har'aan tanaa kan diida meeqattu sooshaal miidiyaa kanarra jira. Warri sun ajandaa nuu kennuudhaaf ta'uu danda'a irraa of eeggadha. Odumaa gartee dubbiin isin hin mi'ooytu odoo isin quyxuyyuu maaliif taame maaliif godhame kan jedhu laaluu qabdanii jechuudha. Kanaafuu taaddalaa gammachuu isin namoota inni faarse san nadhii gammadaa faarsuuf jaarraa abbaa gadaa faarsuu waaqoo faarsuu laalinaa. Oromiyaa faarse Oromiyaan ta'een tawaaqooti bakka tajaarraa abbaa gadaa tanadhii gammadaa tadaaddasaa birruuti Oromiyaadha haga isin geettu itti himee jechuudha diinatti galma abdii Afrikaanotaa ta'uu galma gurraachotaa ta'uu itti himee jechuudha firaa fi diinatti illee maal barbaadda duuba kanaa ol. Kanaafuu yaa jara keenya suutuma walirraa yoo deemne irra wayya. Kana haganarraan eeyne dhugaa dubbachuuf atamma ka dhufe kana keessaa waa qottee baaftee migaroon hagana yuurraan eeyne jechuudha. Kanaafuu wal balleessu osoo hin taane wal qusachuu wal qeequun sirriidha akka jaabaatitti qeena dhukka irraa kaafne qeena hin abaaruun arrabsinu garuu
mataa gadi garan galchinu eksiirran kennu maaliif qeeqa inni dogongortee bakka namaa dogongortee sirreeffachuu qabda dogongora akkana kanarraa of eeggadhu akka gartee mammaaksa ishee amiin ibroodhaa gaafa dhihoodhaa jedhe namichatu iyyee maaliif iyyiteennaani hantuuta narra bahee jedhe hantuutaaf jecha iyyitaa duuba sirra bahee dabree meennaa hantuuta narra bahee dabreennaan sirra bahee dabree meennaaniin akka ganaanarra asin deebinee fi ganaanarra as deebusan himachuutti jira akka jedhan jechuudha. Qeeqa akkasiin qeeyna abaarsi ammoo hin jiru mataa garagalchuun hin jiru. Taaddalaan qeeqan guutu waan inni godhe kun yeroo kana isin jedhu waan inni hojjete kun jechuun waaqoo keessa dhiisuun xiqqaachuu kiyyaa miti akkasitti hubanna. Isimee waa hima faaruu waaqoo guutuutii fi nadhii gammadaa dhiisaa Oromiyaa har'aa tana takaleetii miti tan har'aa tana jariirutti dabarsanii mi bara yeroo hedduu namni hedduun gootota durii kana. Wanni guddoon gootota kana wanni faarfamuuf maali beeyte seenaa isaan hojjetan san bakkaan gahuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf Taaddala Gammachuu harka mirgaa isaa kana jaalatee harka bitaa isaa kana jibbaa jaarraa abbaa nadhii gammadaa jaalatee waaqoon jibba jetteeti yaadda. Akkasii miti namni waa dagataa jechuudha. Ilmi namaa waa dagata. Huma dagatamuu qabna iyyuu dagata namaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabna isin jechuu barbaadeeti. Wal balleessuu irra wal diriirsuu irra wayyaadha. Gurbaan kun yaa jara keenya dhugaa dubbachuu fi haala akkaataa amma keessa jiru laalame amma yeroo har'aan tana Itoophiyaadha ka faarfamaa jiru Oromiyaan miti jechuudha. Oromiyaan hanga isiin gahamtu bara amma dubbiin jechuun wal faallaadha. Wanni waggaa 4 duraa har'an jirtu wanni har'a jiru akka waggaa 4 miti jechuudha. Akka haala keessa jiru laalaati. Kanaafuu wal balleessuu irratti xiyyeeffachuun qabnu warri isa qeexan tasgabbaa isiniin jedha. An akka kiyyatti amma haga qeeqamuun gahu. Arguu dhabneetiin duraanis ka callifne illee jechuudha. Hin dagate jenneetu waan laaftu mee waan tokko fakkeenyaaf lakki kanaaf keeyrumaa fi garuu inni kanaaf hojjete keeyrii maaf inni hin dagate homaa rakkoon qabu jedha mee akkasitti haa xiyyeeffannu. Kan rakkoo qabu rakkoo isaatti hin abaarraa siin qeena si rakkoon qabu garuu nama gartee fakkeenyaaf rakkoof hin godhin akka dagate keessatti akkana qabatamaan argaa jirru waraloo kana namni tokkochi katabuu danda'a namni tokkochi katabuu danda'a yeedaloo kana namni tokkochi sirreessuu danda'a tarii rakkina mana jaadhaa ta'uu danda'a daayirekteraa ta'uu danda'a irraan beeynu jechuudha. Kanaafuu nama akka ta'ettu hin dagate waan ta'eef jechuudha. Akkasitti hubachuu qabna isin jechuu barbaadeetti. Inni biraa qeerroo kana jabeessuu qabna. Qeerroon kun sirbi isaallee hedduu takka namatti tola namallee gammachiisa jechuudha. Sa'aa 22 dura sa'a 24 guutuuf deema eega bahee jechuudha. Hedduun laalamne yaa jara keenya. YouTube kun haala baalee bu'aa entertainment irratti kan maxxanfamedha. Maaf rafanii gootarraa hafanii marrotu beekaa akkatti gadhee garafanii namatti hin tolu. Yaa Joowar koo abbaa qeerroo kan hin jilbiiffanne roorroodhaaf waa'ee Haacaaluu waa'ee Joohar mucaa kanarraa dhageeffadhaa. Maqaan isaa Kiyyaa Gabbishuu jedhama. Baay'ee nama gammachiisa sirbi isaa jechuudha. Namattis tola bashannanaa. Dhiichisa shawaadha kan namatti tolu sanni beeytanii dhiichisa shawaa kan dirqiidhaan nama sochoosu. Dhiichisni warra shawaa kunii fi kan warra Tigraay tokko beeki dirqiidhaan si sochoosa. Kanaafuu baay'ee tokko namatti tola qeerroon kun jechuudha. Jajjabeessaanii ijoollee haaraa lafaa dhufaa kanneen jajjabeessaa YouTube chaanaalli kun haaraa hedduu hordoftoota hedduu hin qabu jechuudha barbaade haaraa waan jedhuu fi kanaafuu namoonni hedduun quban qabdan liinkii isaa sheer godhaa jajjabeessaanii mucaan kun baay'ee tokko namatti tola. Sirbi isaa dhageeffattan laaltanii quuftan jechuudha. Mee seenaatiidha. Artistoota kana yaa jara keenya kan tattaaffii meeqa wacii meeqa baasee dadhabee as dhufe qofa qeequu biratti xiyyeeffachuu osoo hin taane kan gartee waan hojjete keessatti dogongora xiqqashoo wayii hojjete san keessatti arginee abaaruu osoo hin taane kan akkasuma gartee mallaqaan bitamee adda waraanaa jiru san qofa akkas ta'e irratti osoo hin taane kan ammoo gartee laayina keetirra jiru masmara keetirra jiru ijoollee quuqama sabaa qabdu kan waa'ee quuqaa keetii dubbataa jirtu kan artiidhaan waa'ee quuqaa keetii ibsaa jirtu kanneen jajjabeessuun dirqama barate muuziqaa hunda dhageeffate ani akkan isin jedhu kun muuziqaa hunda dhageeffatu beeki. Dhugaa yoo feetan sirba tokko nagartan waan kiyya keessa garuu YouTube irratti seenee hin jajjabeessa jabaadhaan jedhaan komantiin barreessaaf laayikiin godhaaf akkasuma jechuudha. Maaliif artiin inni hojjetaa jiru sun sabaaf yookiin ammoo waa'ee jaalalaatiif akkasii maalii kanaa miti. Sabaaf wanni inni godhaa jiru quuqama sabaatiif kan inni godhaa jiru kun sabaafi kan jedhudha. Kanaafuu artistii haguma inni jiru jabeeffadha kan harkaa qabdan kana jabeeffadha akka inni miileenaan sobamne karaa keessan kanaan miileena haa argatu jechuudha. Karaa keessan kanaan hayyee Taaddala Gammachuu arasoo inni Itoophiyaa jedhee sirbe maal godhu deemta fakkeenyaaf gootota dhoon birkeessaa dagate dhugaadha sirrii mitiin qeeyna jenne osoo inni har'a Amaariffaan gadi dhufe osoo inni Itoophiyaa biyya koo jedhe osoo inni achi dhaqeetiin abbichuu koo hin mooyamtu Itoophiyaan hin diigamtu osoo inni jedhe achi dhaqee maal goota homaan jettu yoo guddate inni illee abbichuu maali waraana faarsa jettee tuma jalaa dhaabatta homaa godhuun akkuma jaamboo jootee fa'aa akkuma artistoota biroo jechuudha. Akkasuma homaa wanni biraa hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabna. Abduu moobaala birraay hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa naa tura.